Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii baruuftuu har'a kan waliin ilaallu barnoota herreegaa kutaa torbaffaa boqonnaa 4 himoota walqixaa sararaawaa kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti nu hordofaa. Egaa chaanaalii kanaaf warreen maatii hin ta'in sabskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Sabskiraayib yeroo gootan faayidaa isiniif qaba. Sababni isaas yeroon viidiyoo haaraa galakkisutti viidiyoon haaraa galakkifameera jedhee isin beeksisa jechuudha. Kanaaf sabskiraayib gochuun maatii ta'an isiniin jedha. Itti hafuun boqonnaan 4 himoota walqixaa sararaawaa kan jedhudha. Bu'aalee barachuu adeemsaa fi xumura barnoota boqonnaa kanaati. Egaa boqonnaa 4 kana jechuudha. Himoota walqixaa sararaawaa isa jedhu kana erga barattanii xumurtanii booda waan isin baruu qabdan akkasumallee ibsuu danda'uudha qabdan asirratti isiniif tarreesseeti jira. Isaan kana jechuudha. Boqonnaa 4 kana erga xumursanii booda ibsuu danda'uudha qabdu, baruu danda'uudha qabdu jechuudha. Innis maali? Ibsamoota aljeebraa keessatti jijjiiramootaa fi tarmoota addaan ni baafattaa. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda jechuudha. Ibsamoota aljeebraa keessatti jijjiiramootaa fi tarmoota addaan ni baafta jechuudha. Ibsamoota aljeebraa ni salphistaa. Akkasumallee ibsamoota aljeebiraas salphisuu danda'uudha qabdu jechuudha. Yaadrimee himoota walqixaa ni hubattaa. Himoota walqixaa maalummaa isaa ni hubattu jechuudha. Ogummaa himoota walqixaa sararaawaa daddabarsanii qindeeffachuu furuu ni gabbifattaa. Erga boqonnaa kana xumurtanii jechuudha. Himoota walqixaa sararaawaa daddabarsanii qindeeffachuu ni hubattu jechuudha gadi fageenyaan. Seerota daddabarsoo himoota walqixaa sararaawaa hojii irra oolchuun jijjiiramootatti fayyadamtee piroobileemota qabatamaan jiruu fi jireenya ni furtaa. Egaa himoota walqixaa sararaawaa hojiirra ni oolchitu jechuudha. Jijjiiramootatti fayyadamtee piroobileemota jiruu fi jireenya keessan keessatti isin mudatan furuu danda'uudha qabdu jechuudha. Giraafii sararaa himni walqixaa isaa kenname kan handhuura diriiroo keessa darbu ni ijaartaa. Isaan kanas ijaaruu danda'uu qabdu jechuudha erga boqonnaa kana xumurtanii. Himoota walqixaa sararaawaa furuuf qabatama jiruu fi jireenyaa hojii irra ni oolchitaa. Erga boqonnaa kana xumurtanii booda jechuudha. Seensaa yoo ilaallu barnoota herreegaa kutaa 5ffaa boqonnaa 5ffaa jijjiiramootaan hojjechuu jedhu keessatti yaadameewwan muraasa waa'ee jijjiiramootaa, tarmoota aljeebraa, ibsamoota aljeebraa fi himoota walqixaa sararaawaa sasalphaa furuu barattee jirta. Egaa kutaa 5 keessatti jijjiiramootaan hojjechuu kan jedhu barattanii dhuftaniitu. Akkasumallee tarmoota aljeebraa, ibsamoota aljeebraa fi himoota walqixaa sararaawaa salphisuu kan jedhu barattanii dhuftaniitu jechuudha kutaa 5 keessatti. Kutaa kana keessattis beekumsa argatte kana babal'ifachuun seera dabarsuu waliin gitaatti fayyadamuun gadi fageenyaan akkaataa itti gara himoota walqixaa kanneen isaan duraa fi gidduutti jijjiiran furmaata barbaadu ni baratta. Dabalataanis akkaataa diriiroo koordineetii itti qindeeffattuu fi giraafii himoota isaanii fayyadamtee sarara qajeelaa ijaaruu ni baratta. Boqonnaa kana keessatti jechuudha. Waa'ee koordineetii giraafii kaasuu isaan kana sarara qajeelaa irratti ijaaruu ni baratta jechuudha. 4.1 yoo ilaallu tarmootaa fi ibsamoota aljeebraa jedha. Mata duree kana keessatti tarmoota aljeebraa fi ibsamoota aljeebraa caalatti adda ni baafatta. Akkasumas akkaataa
Jijjiiramoonni qabatamaa jiruu fi jireenya waliin wal qabatan foormulaawwan keessatti nu gargaaran ni barattaa jedha. Mee kan waliin ilaallu ta'a itti haafuuf. 4.1 yoo ilaallu faayidaa jijjiiramoonni foormulaa keessatti qaban. Foormulaan barnoota saayinsii kanneen akka fiiziksii, keemistirii fi herreegaa keessatti hojii irra ni oola. Foormulaan jechuudha barnoota saayinsii kan akka fiiziksii, keemistirii akkasumallee herreega irratti hojii irra ni oolu jechuudha. Foormulaawwan kanneen keessattis jijjiiramoota karaa adda addaa itti fayyadamtee piroobileemota qabatamaa jiruu fi jireenyaa ni furta. Kanaaf golee kana keessatti jijjiiramaan barumsa aljebiraa fi foormulaa ji'oomeetirii keessatti faayidaa guddaa akka qabu ni baratta. Hojii garee 4.1 kana haa ilaallu. Innis maal jedha? Foormulaawwan herreega keessatti yookiin barumsa biraa keessatti beektan tokko tokko kan akka bal'inaa, naannawaa, qabee, ho'ina, tempereecharii fi kan kana fakkaatan irratti foormulaawwan akkamitti akka hojjetan mari'adha. Egaa kun hundisaayyuu foormulaa garagaraati kan inni qabu. Kan akka bal'inaa, naannawaa, qabee, ho'ina yookiin tempereecharii inni jennu. Isaan kun hundisaayyuu foormulaa garagaraa qabu jechuudha. Fakkeenya yoo fudhattan bal'inni geengoo foormulaa mataa isaa qaba. Kan reektaangilii, kan iskuweerii isaan kun foormulaa mataa isaanii qabu jechuudha. Naannawaan illee akkasuma. Naannawaan kan geengoo, naannawaan kan reektaangilii, kan iskuweerii, qabees illee akkasuma jechuudha. Hundisaa'uu foormulaa mataa isaanii qabu. Isaan hundisaa kan waliin ilaallu ta'a gara gadiitti. Hiikoo 4.1 yoo ilaallu foormulaan seera aljebiraa hammamtaa ittiin argattanidha. Foormulaan jechuudha seera aljebiraa hammamtaa ittiin argatanidha jechuudha. Foormulaan hima jijjiiramootaa lama yookiin isaa ol wal qabsiisudha. Foormulaan hima jijjiiramoota lama yookiin isaa ol wal qabsiisuuf kan inni nu fayyadu jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa kana haa ilaallu. Hiikoo kana ifa isinii gochuuf jechuudha. Wantoonni sababa sochii adeemsisaniif saffisa ni qabaatu. Fakkeenyaaf yoo ba'an saffisa ta'an immoo yeroo fi isaan fageenya ta'e foormulaa saffisaa maal ta'a? Ba'an walqixa isaa irra ta'a jechuudha. Saffisa wanta tokko safaruuf jechuudha. Maal jechuudha? Saffisa wanta tokko safaruuf hamma wanti sun deeme irra fageenya wanti sun deeme irra jechuudha. Fageenya wanti sun deeme irra sa'aatii itti fudhate suniif hirtuu jechuudha. Kun maali? Saffisadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma yeroo fiigdan fageenya deemtan qabdu miti. Yeroo fiigdan fageenya deemtan ni qabdu. Saffisa keessan sun baruuf saffisa keessan sun yeroo fiigdan sana saffisa keessan sun baruuf fageenya deemtan sun hiruu sa'aatii isinitti fudhate sanaaf hirtu. Sa'aatii isinitti fudhate sanaaf hirtu. Kana jechuun saffisadha jechuudha. Saffisa argattanii jechuudha yeroo sana. Fakkeenyaaf meetira 100 fiigdanii haa jennu. Meetira 100 fiigdanii haa jennu. Sa'aatiin isinitti fudhate immoo sekeendii meeqaa jennu? Sekeendii 20 haa jennu. Saffisa keessan baruudhaaf jechuudha.
Asii zeeroon kun zeeroo kanaan badaa maal ta'a? 10 irra 2 ta'a. Kanaafuu saffisni keessan baan v wal qixa maal ta'a? 5 meetira per sekendii ta'a. Meetira per sekendii jettu. Kanaafuu saffisni keessan 5 meetira per sekendii ta'a jechuudha. Fakkeenya lammaffaa kanaa ilaalu. Bal'ina yeroo jennu A bakka buufna. Asitti V jechuun saffisadha. S jechuun immoo fageenya adeemame jechuudha. Taan immoo yeroo isinitti fudhate sun. Fageenya wanti sun yeroo deeme sanarra yeroo itti fudhate sun hirtu. Kana jechuun saffisadha jechuudha. Vaan maal bakka bu'aa? Kana maal jettu? V saffisa jettuuni. Karaa biraatiin kana V ispiidii jettuun Ingiliffaan maal jedhama? Ispiidii jedhama. Kun immoo saan immoo maali? Saan immoo distaansii jechuuni. Distaansii taan immoo maali? Taayimii. Kanaafuu saffisa yeroo barbaaddan saffisa jechuun fageenya adeemame irra yeroo itti fudhatedha jechuudha saffisa jechuun. Fakkeenya lammaffaa kanaa itti hafuunu bal'ina yeroo jennu jechuun eeriyaa jechuudha. Eeriyaa fi naannawaa. Bal'inaa fi naannawaa daanaalee armaan gadii barbaaduuf foormulaa fayyadamuu dandeenya. Naannawaa jechuun immoo pirimeetirii jechuudha. Bal'ina jechuun eeriyaa jechuudha. Maal nuun jedhee bal'inaa fi naannawaa daanaalee armaan gadii barbaaduuf foormulaa fayyadamuu dandeenya. Amma egaa bal'ina reektaangilii naannawaa reektaangilii barbaaduudhaaf foormulaa fayyadamna jechuudha. Amma egaa akkuma asirratti argitan kun reektaangiliidha kun. Yoo L'n laan jechuudha. Yoo L'n dheerina reektaangilii fi waan immoo wiirzii jechuudha kuni. Waan immoo dalgee reektaangilii yoo ta'e waan dalgeedha. Laan immoo maali? Dheerinadha. Ishiin kun dheerinadha. Ishiin kun immoo dalgeedha. Yoo laan dheerina reektaangilii fi waan immoo dalgee reektaangilii yoo ta'e foormulaan bal'inaa jechuudha. Laa baay'isuu waati. Length times widzii ta'a. Fi foormulaan naannawaa immoo maal ta'a? Paan pirimeetiriin jechuudha. Pirimeetiriin 2L plus 2W ta'a. Naannawaa isaati. Naannawaa reektaangilii yeroo barbaannu maal ta'a? 2L plus 2W ta'a. Kana jechuun immoo 2L plus 2 wirziidha. Pirimeetiriin jechuudha. Naannawaan asii kan isaan waliin qaban lamadha mitiire. Lama waliin qabu. Lama alatti baaftu. Sana booda mallattoo ammattu fayyadamtaniit L plus laa ida'uu waa jettu. Akkasiin keessu jechuudha. Kana jechuun pirimeetiriidha. Naannawaa reektaangilii maal ta'a? Paa walqixa 2 mallattoo ammattuu bantaniit laa ida'uu waa
haxxanii mallattoo hammattuu cuftu. Kana jechuun lamni kun lamaan kana asii achi baay'isaa jechuudha. Kanaafuu gaasitti bal'ina reektaangilii yeroo barbaannu dheerina baay'isuu dalgeetiin baay'ifna jechuudha. Dheerina baay'isuu dalgee. Isheen kun leengizii jedhamti. Isheen kun wiidz jedhamti. Naannawaa isaa immoo yeroo barbaannu maal ta'a? Kuneeshii kana ta'a jechuudha. Naannawaa isaa. Asirratti isheen kun maanni reektaangiliidha. Naannawaa isaa yeroo jennu egaa ishii kanarra kan naanna'u jechuudha. Ishii kanarra akkasitti kanarra kan naanna'u. Ishii kanarra kan naanna'u. Hagam dheerataa kan jedhu ishii kana. Naannawaa ishii kanarra jechuudha. Guutuusaa kanarra kan naanna'u. Bal'ina yeroo jennu immoo hagam bal'ataa dirri isaa kun jechuudha. Fuulli isaa kun inni itti dibaa jiru kun hagam bal'ataa kan jedhudha. Bal'ina yeroo jennu eeriyaa yeroo jennu jechuudha. Fuula isaa kana jechuudha. Fuula isaa kana hundasaa. Bal'ina isaati. Baarra kan jiru immoo tiraapizeemiidha. Tiraapizeemii boca isaa ilaaltan kana fakkaata. Akkuma argitan tiraapizeemiin kana kan inni fakkaatu. Kun tiraapizeemiidha. Baa tokkoo fi baa lama dheerina rogoota hundee waltarree lamaa fi haan immoo dheerina olee tiraapizeemichaa yoo ta'e foormulaan bal'ina A walqixa tokkorra lamaa baa tokko ida'u baa lama. Kuni bal'ina tiraapizeemii yeroo barbaannudha jechuudha. Asirratti baa tokkoo fi baa lama yeroo jennu baa tokko jechuun isa kanadha. Baa tokko jechuun isa kana. Baa lama jechuun immoo ishii kanadha. Dheerina rogoota hundee waltarree lamaa fi haan immoo dheerina olee tiraapizeemii yoo ta'edha. Tiraapizeemichaa yoo ta'an foormulaan bal'ina tiraapizeemii maal jechuudha? Akkuma kun asirratti argitan kuni bal'ina tiraapizeemii foormulaa isaati jechuudha. Bal'ina tiraapizeemii tokko barbaadamuun isiniin jedhe maal ta'a jechuudha? Haan walqixa jettu foormulaa isaa tokkorra lammaffaa mallattoo hammattuu bantaniit baa tokko ida'uu baa lama. Baan tokko isa kamiin? Isa gubbaa kunoo sarara ishii kana jechuudha. Roga ishii kana jechuudha. Kun ishii kana. Kana jechuun daadhaa haga jechuudha. Daadhaa haga caaga'utti. Baa lama jechuun immoo kun isa kanadha. Sarara haadhaa baa ga'u kanaa jechuudha. Kun immoo asii ka'ee inni as qaqqabu immoo olee isaati. Olee eenyuti? Dheerina tiraapizeemichaati kun. Olee dheerina tiraapizeemichaa. Dheerina olee tiraapizeemichaati kun. Haa jenneeti. Haayitii jechuudha kun immoo. H bakka bu'a. Kanaafuu foormulaa tiraapizeemii kanadha jechuudha. Maal isaa? Bal'inni isaa. Eeriyaan isaa jechuudha. Foormulaa tiraapizeemii bal'inni isaa kamidhaa? Ishii kanadha. Naannawaa isaa immoo akkuma argitan kunoo asirraa ilaaluu dandeessu naannawaa isaa. Naannawaa isaa. Kun egaa tiraapizeemiidha. Baa ida'uu baacaa ida'uu baacaa ida'uu
aadaa, ida'uu, caadaa. Kana jechuun naannawaa isaa jechuudha. Asii ka'ee haadhaa ka'ee baa, baadhaa ka'ee caadhaa ka'ee daadhaa ka'ee jechuudha. Karaa biraatiin naannawaa hundasaa kana jechuudha. Fakkeenyaaf ishiin kun baa lama jetti, ishiin kun baa meeqa? Baa tokko jetti, ishii kana baa sadi jedha. As ishii kana immoo baa afur jedha. Kanaafuu ishii kana jechuudha. Kan ishii kana meeqadha? Baa lama, kan ishii kana baa tokko, kan ishii kana immoo baa sadi, kan immoo baa afur. Kana jechuun baa afur yeroo jennu sarara haadhaa daa haga ga'utti jechuudha. Haadhaa daa haga ga'utti. Baa lama jechuun keenya immoo haadhaa haga baa ga'utti. Baa sadi jechuun keenya immoo baadhaa haga caa ga'utti. Baa tokko jechuun immoo caadhaa haga daa ga'uttidha. Kanaafuu naannawaa hundasaa yeroo walitti hidhaan maal ta'a? Perimeetiriin maal ta'a? Baa tokko ida'uu, baa lama ida'uu, baa sadii ida'uu, baa afurii. Itti moggaafattu jechuudha asitti yoo barbaaddan. Itti moggaafattu. Itti moggaafattanii keewwachuu dandeessu akkasitti. Naannawaan perimeetirii kanadha jechuudha. Kan geengoo immoo yoo ilaallu, yoo caan marsaa yookiin naannawaa geengoo fi raan raadiyeesii geengoo ta'e foormulaan bal'inaa A walqixa paayi raa iskeerii fi foormulaan naannawaa caa walqixa lama paayi raa ta'uu jedha. Asirratti kun foormulaa bal'ina geengooti jechuudha. Foormulaan bal'ina geengoo maanni? A walqixa paayi r iskeeriidha jechuudha. Aan walqixa paayi ishiin kun paayiidha. Paayi raa iskeeriidha. Kun maanni? Bal'ina geengoo yeroo barbaannuti jechuudha. Foormulaa kana fayyadamuudhaan kan nuti barbaannu bal'ina geengoo jechuudha. Raan keenya asitti raa ishiin jennu kun asitti raa iskeerii ishiin jennu kun raan maal bakka buuti? Raan maal bakka buuti? Asii raadiyeesii ishii asii jechuudha. Raadiyeesii kan geengoo kana raadiyeesii bakka buuti. Foormulaan naannawaa geengoo immoo maanni? Foormulaan isaa caa walqixa lama paayi raa ta'a. Lama paayi raa ta'a. Raan maanni? Raadiyeesiidha jechuudha. Raadiyeesii geengoo sanaati. Caa walqixa lama paayi raa foormulaa isaati jechuudha. Ishiin kun naannawaadha. Foormulaa naannawaati. Kun foormulaa naannawaati. Inni kun immoo bal'inadha. Eeriyaa geengoo jechuudha. Eeriyaa walqixa maanni? Eeriyaa equal to paayi r iskeeriidha. Kuni eeriyaa kan eenyuti? Bal'ina kan eenyuti? Kan geengooti. Kun immoo maanni? Naannawaa isaati. Sarkanfaransii isaati. Naannawaan geengoo maal jedhama? Sarkanfaransii jedhamuun beekama Ingiliffaan. Sarkanfaransii jechuun beekama. Bal'inni immoo eeriyaa jedhamee beekama. Kanaafuu sarkanfaransiin kan geengoo maanni? 2 paayi r ta'a. Eeriyaan isaa maal ta'a? Eeriyaan geengoo jechuudha. Paayi r iskeerii. Hin dagatinaa kana. Fakkeenya sadaffaa firii ibsamoota aljabiraa gatiiwwan jijjiiramoonni isaanii kennamaniin shallagii.
asitti egaa kan aara jiru kana yoo ilaallu asitti 4 xaa hir'isuu yaati. Xaan keenya meeqadha? 2 yaanoo 3. Kanaafuu bakka xaa fi yaa galchinaa jechuudha. 4 xaan meeqadha? 2dha. 2 hir'isuu meeqaati? Yaan meeqa arganne hir'isuu 3 jenna. Yaan keenya asitti 3 waan ta'eef jechuudha. Asii ishiin kun hir'isuudha. Asitti ishiin kun hir'isuu waan ta'eef hir'isuu jenne asitti. Kanaafuu maal ta'a kun 8 hir'isuu meeqaati? 3 wal qixa meeqa? 5 ta'a. Kun asirrattuu isiniif hojjeteeti jira furmaata irratti. Baarra kan jiru immoo yoo hojjennu 7 xaa ida'uu 2 yaa iskeerii. Xaan keenya meeqa? Xaan keenya meeqa? 4 yaan 1. Kanaafuu 7 xaan meeqa? 4 ida'uu 2 yaan meeqa? 1dha. Iskeerii jenna asitti. Meeqa kuni? Meeqa ta'a kuni? 28 ida'uu kan isa kanaa meeqa? Iskeeriin tokko baay'isuu 2 meeqa? 2. Meeqa ta'a kuni? 30. 28 fi 2 yeroo walitti dhiyaatan 30 ta'a jechuudha. Kunoo asirratti furmaata irratti isin hojjeteeti jira. Itti aansuudhaan gilgaala 4 tuqaa tokko haa ilaallu. Gaaffii tokkoffaan yoo aan wal qixa 3, baan wal qixa 5, caan wal qixa 6, daan wal qixa 7, wal qixa 0 ta'an gatiiwwan ibsamoota armaan gadii barbaadi. 5 baa jedha. Baan keenya meeqasitti? 5. Kanaafuu 5 baay'isuu 5 jechuudha. Meeqa ta'a? 25. Kana maal jettu? 25 jettu. Kan isa kanaa immoo haa ilaallu. 2 baa jedha. Aan keenya meeqana? 3 baanoo 5. Kana waliin baay'isaa. Kuni 15 ta'a. 15 baay'isuu 2 30. Kun meeqa ta'a? 30. Kan isa kanaa ilaallu a ida'uu eeti. Aan keenya meeqa? 3. Noo meeqadha? 0 wal qixa 3. 3 jettu asitti. Kan isa kanaa immoo ilaallu 2 hir'isuu daati. 2 aan keenya meeqa? 3 hir'isuu daanoo meeqa? 7. Kun meeqadha? 6 ta'a. Hir'isuu 7. Wal qixa meeqadha? Negatiiva 1 ta'a. Kanaafuu asitti ishii kana negatiiva 1 jettu. Gaaffii lammaffaan foormulaawwan armaan gadii irraa foormulaa biroo kan jijjiirama cinaatti gaafatame barreessi. Asirratti naannawaa geengoo sarkanfaransii jechuudha. Naannawaa geengoo foormulaan isaa kana. Asirraa raan immoo maal ta'a? Raa yeroo barbaadan kanarraa jechuudha. Sarkanfaransii irraa sarkanfaransiin wal qixa maayinni asirraa jechuudha. Naannawaan geengoo 2 paayi irraadha miti. 2 paayi irraadha. Asirraa raa yeroo barbaadan maal gootu? Hiruu 2 paayi jettu. Gama lamaaniinuu hiruu 2 paayi jettu. 2 paayiidhaan badaa raan qubaatti hafaa jechuudha. Kanaafuu raan wal qixa jenna. Raan wal qixa sarkanfaransii irra kana jechuun caa irra 2 paayi ta'a. Kanaafuu
sarkanfaransii irra lama paayi ta'a jechuudha. Irraa yeroo barbaaddan asirraa irraa yeroo barbaaddan jechuudha. Foormulaa kanarraa irraa yeroo barbaaddan caa irra lama paayi ta'a. Baarra kan jiru immoo haa ilaallu. Baarra kan jiru saa akkamitti barbaadna foormulaa kanarraa? Foormulaa kanarraa saa akkamitti barbaadna? Vaan walqixa saa irra taa. Kana jechuun saffisni walqixa maani? Saffisni jechuun fageenya adeemame irra yeroo itti fudhate jechuudha. Kanaafuu maal gootu saa barbaaduuf as jala tokko jira qaxxaamura baay'istu. Kana booda saan walqixa vaa taa ta'a jechuudha. Vaa ta'a. Kanaafuu vaa taa jettu. Asirratti immoo faan foorsiin jechuudha. Walqixa MA. Humni jechuudha hanga baay'isuu maaliiti jechuudha? Hanga baay'isuu guulaati. Asirraa guula akkamitti barbaadna? Acceleration jechuudha. Forsiin jechuun forsiin walqixa maal jechuudha? Force equal to mass times acceleration dha. Acceleration immoo akkamitti barbaadna jechuudha? Kanarraa foormulaa kanarraa guula over m jettu. M'dhaan bada maal ta'a? Acceleration ta'a. Acceleration maal ta'a? F over m ta'a. F over m jettu asitti. Daarra kan jiru immoo eeriyaan walqixa 1 over 2 b h dha. Asirraa h akkamiin barbaaddu? Maal gootu? H barbaaduuf gama lamaaniin lamaan baay'iftu. Waan over 2 kana balleessuuf jechuudha. Ishii kanarraa balleessuuf. Waan over 2 kana asii balleessuuf gama lamaaniin lamaa firtu. Sana booda lamni kun asii ni balleessa. Maal ta'a? 2a 2a walqixa baa haa ta'a. Haa yeroo barbaadnu gaasirraa yeroo baa jenna. Baan baadhaan bada haan kophaatti hafa. Haa walqixa maal ta'a? 2a irra maal ta'a? Baa ta'a. Kanaafuu 2a irra baa. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Bakka gaaffii isinitti ta'e hagamma baranne kana keessatti koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Anillee koomentii keessan ilaaleen viidiyoo kan biroollee isiniifan dalagachuudha. Viidiyoo itti aanuun jijjiiramoota, tarmootaa fi ibsamoota aljebiraa kan jedhu walitti deebinaa. Nagaan haa turaa.